akka mooltan I think eegalee na fakkaata. Aishaan eegalaa jira. Eegaa jira. So akkam jirtan ijoollee keenya bakka nagaan dhuftanii seenaa. Aishaa Oromiyaa Ali invite godheetiin jira. Isiin eegaa jira. Akkuma halee jennetti arraan tana haasawa dhimma uummata Walloo irraa haasawuuf mari'achuudhaaf dhufaa jirra. Kanaafuu bakka nagaan dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jenna. Seena Aisha dhuftee jirtaa yoo dhuftee na hubachiisi. Invitation si ergeetiin jira accept godhi yoo jiraatte. Tole baga nagaan dhuftanii isin hundinuu viidiyoo live irraa xiqqoo dhaabbannee turre. Garuu dhimmi amma deemaa jiru kun waan nama teessisuu miti. Kanarratti immoo maal gochuu qabnaa jennee Oromoon wal mari'achuu yeroo qabdurra jirti waan ta'eef dhufuuf dirqama nutti taate dhugaadha. Qabsoon akkaataan itti deemaa jirtu amma akka hedduudha. Kana keessas akka nama wallisaa tokkottis ta'e akka biratti sasseenuun amma gartee gaafa dhiigni uummata Oromoo dhangala'aa ture jechuu haalaan namni hundi itti galee ture. Amma yeroo itti ilaalaa turre suuta deemna jechuudhaan deemaa turre garuu haalli jiru hammaatee jira. Bakka itti callifnee teenyu hin qabnu jechuudha. Kanarratti dubbatuuf dhufne Aishaa ni jirta. Suma wajjii galla jeeti. Thank you. Kanaafuu haala jiru namu I think arkaat line irratti Bagana again aidan Salia. Yeah. So muuxannoos qabu miidiyaarraas Oromoodha. Kanaaf akka dubartoota nama Oromoo hundattuu dhufne Aishaa maal jettaa waan hin Galatomi artistii teenya jabduu sabboontuu Saaliyaa Samii galatomi. Dura kaniin jalqabuu fadhuun galatoomiin jechuu barbaada hawaasa keenyaan kan obboleeyyan isaanii uummata Oromoo Walloo cinaa dhaabbateef galata guddaa qabanii warri sagalee isaanii ta'ee fi sagalee isaanii dhageessisaa jiru karaa sooshaal miidiyaatiin galata guddaadha uummata Oromoo Walloo biraa qabanii duraan irra wayyaadha. Duraan yeroo rakkoon itti galtuu namuu caljee walirra laala ammoo taraa tana akka malee wal cinaa dhaabbachaa jiranii galata gurguddaan galchuu barbaadaaf itti aansee siifin galata galchuu barbaada adde Saaliyaa. Akka nama tokkotti aadaa Oromoo Walloo dura kaniin irraa bareesi galatoomii aadaa irraanfatamtee deebistee Oromoo cufa yaadachiisuu keetiif uummanni Oromoo Walloo uummata gaaseenaa qabu uummata gootummaadhaan beekamu. Bara dheeraa gabrummaan kan irra turtee warra lolaa eenyummaa isaanii Oromummaa isaanii amantii isaanii takkaa warra jijjiiree hin beekne gaa uummanni Oromoo hundi ni hubata. Ati kana deebistee uummata Oromoo yaadachiisuudhaaf galatoomii aadaa Oromoo Walloo nu barsiisuudhaaf. Egaa ati sirba kee duraa baaste booda faashina tahee artistiin hedduun sirba Oromoo Walloo baasuu jalqabanii soo galatoomii jechuun barbaada. Galata guddaa qabda seenaa Oromoo keessatti. Akkasuma akkuma ati dubbattee jirtutti rakkoon uummata Oromoo Walloo rakkoo ciccimtuudha. Amma keessaafuu guyyaa 8 dabarre kana lola Oromummaatiitu deemaa jira. Amaarri
mootummaan naannoo Amaaraa jechuu kiyya. Mootummaan naannoo Amaaraa uummata hidhachiiseeti qe'ee isaanitti erge. So Oromoon deemtee isaan hin barbaanne. Isaanii dhufee qe'ee Oromoo dhufee Oromoon hin jirtu zooniin Oromiyaa hin jiru waan ju'uun dhufanii uummata lafaa haxaa'uudhaaf karoora qabaachaa turanii ammoo haxaawamanii galan. Gootummaan Oromoo akkasii jechuudha. So Oromoon dhugaadha humna gahallee qabaachuu baattu hanga qabduun uummanni naannawaatillee waliif dirmatee tokkummaadhaan uummata kana ifirraa ittisee jira jechuudha. Haa ta'u humna gahaan qabanii madollee hedduu qabanii waa'ee gargaarsaatillee itti dhufna booda ammoo rakkoo cimtuu deemaa jira. Rakkoo Oromummaati, rakkoo eenyummaati. Oromoon walloon lafa Amaaraati, lafa Oromoo mitii ja'aniiti dhufanii Oromoon deemtee Wallaggatti haa galtuu afaanii baafatanii mootummaan naannoo Amaaraa uummata lafaatiin jechaa jira jechuudha. Waan ijoolleen achi jirtu nuuf himtee jechuudha. So Oromoon haga dandahamutti uummata Oromoo walloo kana cinaa dhaabbatee akka isaan falmatanii tumsa godhuufii qaban. Tumsa godhanii fi akka lafti walloo lafa Oromiyaa taate. Kaartaan amma opiidiyoon qabdu tun walloo irraa muramteeti. Kaabni Oromiyaa hin jiru. Garuu kaartaan Oromiyaa tan dhugaa tan Oromoon hundi itti fayyadamtu kaabni Oromiyaa ni jira jechuudha. Kana mirkaneessuu danda'uun nurra jira. Mirkaneessuu akkamitti mirkaneessinaa gaa irratti wal mari'annaa irratti mirkaneessuu qabna. Dhimmi Finfinnee tiifi dhimmi walloo tokko. Dhimmi lafa Oromiyaa tokko. Tokkoof oo'isanii tokko qabbaneessuun sirrii miti. Dogongora guddaadha. Dogongora seenaati. Miidiyaan aktivistoonni guucaljaan hedduudha dhugatti ijoolleen achi jirtu akka malee itti dhaga'ama. Kana naaf illee himanii jiranii. So namoonni ijoollee wajjin wal qunnamtii qabdan kananii beektanii ijoolleen yugguu ayyaanni Oromoo jiru, hogguu Oromiyaan waa qabdu, Oromootti waan if beekaniif, lafti isaaniitis Oromiyaatti waan if beekaniif waan kanarraa hirmaatan. Mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu fedhan. Dadhaban ammoo waa lama jaan ijoolleen. Mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu. Yoo mootummaa naannoo Oromiyaatillee jalatti nu galchuun barbaanne mootummaa naannoo if dandeenye akka amma adareen Oromiyuma keessatti adareen bulchiinsa addaa qabdu kanatti bulchiinsa addaa barbaannaa. Kana barbaannaa jaaniitii muratanii jiranii jechuudha ijoolleen. So nuti wanni godhuu dandeenyuuf warri biyya alaatis warri Oromiyaa keessa jirus tumsa tahuu danda'uu fi nurra jira. Tumsa taanee fi deeggarsa godhuu fi karaa adda addaatiin. So Saaliyaa waan itti dabaltu yoo qabaatte itti fufi. Na dhageessan. Okay. Wanti hundi anillee mana akkuma lollee walloo keessatti furmaa dhufuun isaan dhufe jechuudha. Itti dhufuu bira taree torbaan Oromoo wanti dhaabu kadhachaa. Saaliyaa sagaleen seeti ko ekoo qabdi. Earfooniin qabdaa? Hin qabu earfooniin maal irratti mara akkana laayivii. Okay, yes, okay. Hayet fufi. Ni dagama, it's fine. Yeah, yeroo sana Oromoon mootummaatiin garaatiinis qoyme fidee saniin yaalaa maaliif yoo namni dhageenya faayidaa qabu foonii Ayega Saaliyaan itti fuftii waan takka qabxii irratti mari'annu jira. Fakkeenyaaf waan Folio amma bareedaadha. Amma kanatti wayyaa
Okay. Also amma lolli amma deemaa jiru kun hin Oromoon baay'ee barreessaa turte akka dhaabsisanii akka dhaabbatuuf kana bira dabreeti barbaaddatatti dhaqanii jechuudha. Bakka kanatti badii ta'ee nyuti yoo haqa eenyurra dhaabbatu yoo jaamil waan ifate hanga ammaatti isaantu barbaaddata naannoo isaanirraa naannoo Gondar Gojjaam iddoo garagaraatti dhaqaa jira jechuudha. Gabareen isaanii osoo nama eenyutu komatama. Lammaffaa uummanni Walloo rakkoon isaan keessa dabran rakkoo Oromoon kamuu keessan dabran yoo dhugaa dubban suni maali nuti akka Oromootti wanni jechaa jiru waggaa 150 qabsoo kana keessa Oromooti fi itti deemamaa jiru hanga ammaa amata 150 jenna. Amata 150 fi waa dabree jira waliigalatti gabrummaan keenya. Amata 100 olii qabsoo Oromoodhaaf eegaluudhaan dura jirtu. Walumaa galatti uummanni kun mootummaa nafxeenyaa bara dheeraa Oromooti dabraa ture wal qabee hasanuu haga arraa beekatu uummata saniin namni mormaa ture dhiira akkasumas uummata san yeroo sanitti. Gartee gootota ammaan tana nuti qabnu kana gootota hedduu yaamna Oromiyaa keessatti goonni isaanii akka Oromoon hin beektu dadhabummaa keenya jechuudha. Gootowwan kufan walumaa galatti seenaan isaanii haqni isaanii waa hedduu isaanii cuqqaamamee haga arraatti yeroo Oromoon hedduun rilaapsi godhaa jirullee haga ammaatti. Isaan kanaaf nuti Oromoo akka addaatti bira dhaabbachuu fi dhumaaf jechuun waan gaafatan argachuu danda'u suutaan kaartaa Oromiyaatti illee deebi'uu yoo yeroollee fudhatu taate mirgi isaanii eegamee akka Oromootti kabajamanii naannoo isaanitti jiraachuu danda'u qabu jechuudha. Kanammoo mootummaan osoo arkuu osoo bira deddeebi'anii osoo caffee Oromiyaa hoggumee dhaqanii hin jirru jechuun nama achi jiru. Seekreetarii Saatoo nama bakka bu'aa itti himaa hulaatti cufachaa waggaa shanan kana takka osoo deebiin kan namni nuti galchu namoota isin bulchu naannoo Amaaraa deemaa gaafachaa jechaanii akkasitti jiraachaa turanii jechuudha. Arramoo roorroo hammaatti osoo ijaan agaruu dirree bahanii dubbatanii qeerroon bara shan kophaa isii falmattee turte. Abbaan tokko namni gargaara jiru dhaabadhaabas miti mootummaas miti maali miti isirra dhaabbatteeti waan isii duubaa gargaaraa qeerroon as geesse jechuudha. Siigalee namoonni amma warra nafxeenyaa kana fidee Oromoo irratti bobbaasaa jiru warra amma uummata Abin ja'amu eessa turan wagguma tokko dura eessa turan amma dhufanii bara. Yeroo kan hunda taanii mootummaa kana hunda osoo laalu uummata Oromoo dargaggoo iddoo garagaraa humtee dhiigasii lafeesii cabsitee jijjiirama kana fidu bakka kanarra geessu cal ja'anii laaluuf feere miti. Yeroo amma Walloo keessatti rakkoon akkanaa deemaa jirtu amata tokko amata 29 ja'anii barkumee dirree bilisoomte hanga san qofaa bilisoomte achitti dhiichisaa jiru jechuudha. Dirree bilisummaa barkumeen kanaaf deebii argatu argatu lolli ammoo dhume jechuu miti injifatanii maal jedhamanii dhume jechuun akka gaariitti itti fuftaa jechuun jarrisiin adabatu kanaaf madoo hedduu jira warra dhukkubsatee ciisuu jira warra buqqee jira hundinuu mana haakimaa ijoollee waan dhaabte guddaan dasee fi Dabra Maarqos jira kan gartee madaan cimaan itti fayyuu danda'u fi itti yaakamuu danda'an. Dhaquuf immoo karaan cufamaadha. Kana hunda warri humna mootummaa akka namni madoo fayyifatu gargaaruu danda'u Oromoon cinaa dhaabbatu dinagdeedhaan waan jiruun qaba. Sagaleen tiyyee nama xiqqaa keessaa atitti fufi waan baay'ee. Sagaleen ta'e ammarra wayyaadha garuu reefurraa sagaleen gaarii miidhachaa jira namni. Haa ta'u waa hedduu dubbattee jirta Saaliyaa teenya. Wanni itti dabalu wanni gaaffii
nama hundatti tahee mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif callise? Mootummaa naannoo Amaaraa laalchisa yoo kan jedhan tahe mootummaa naannoo Amaaraatu lola kanaa gaggeessaa jira jechuudha. So akkamitti mootummaan naannoo Oromiyaa jechuun OPDO jechuudha. OPDO'n yookaan ODP. OPDO'n mootummaa naannoo Oromiyaa qofaa miti kan hoogganu. Federaalallee isiitu hooggana. Harka isii jira mootummaan. So mootummaan harka Oromoo yoo jiraate Oromoon maaliif ammallee gadaa Oromoo keessatti miidhamee maaliif du'a? Maaliif roorroon irraa ittifamuu dadhabamteen gaafii nama hundaati? Engadda ijoolleen raayyaan ittisa biyyaa hara federaalaatiin nu ergamee ture waan jiruutu jira. Haa galatooman gaariidha. Tarkaanfii tokko gahaa miti ammoo. Gaafa baha Oromiyaa irratti lolli hara Abdiileetiin gaggeeffamaa ture. Ji'a meeqa? Hayyee numa obsina. Yommuu waataa. Maayirratti Abdiileen hidhame. Great, galatoomi. Garuu maaliif hanga namni miliyoonni dilli sun buqqa'u, namni dilli sun dhumu maaliif eeggamuu irratti ture? Maaliif duratti ittifamuun hin danda'amne ture? Prevention akka faranjiin jettutti. Kunilleen akkasuma hara kaabaatiin ammatti tarkaanfiin hatattamaa yoo hin fudhatamne ta'e buqqa'iinsi akkasumatti eegalama. Namni keenyas akkasumatti du'aa deemaa jechuudha. Ummanni amma hidhatee dhufe kun wanni isaan if duubarraahi abdii qaban. Namaan nu duuba jiraa, mootummaa abaluu yookaan abaluu nu duuba jiraa. Kanaatiitu onnee kannee fi qe'ee namaa geessee ani mana kee dhufee saaliyaa keessaa bahii manni kun keetii mitii siin hin jiru. Saniitu onnee kannee fi hanga isaan biyya Oromoo keessa dhufanii, Walloo keessa dhufanii bahaa biitti tun teessanii mitii ja'an godhee jechuudha. So mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif yookaan OPDO'n maaliif akkasitti uummata Oromoo duuba dhaabbachuu hin dandeenye? Yoo gaafattee ce'umsaa gufataa, kana ogayyuu dubbanna ce'umsaa gufataa harka lafa jalaatiin hojjechaa jirraa siin ja'a. Gaariidha. Waan hunda harka lafa jalaatiin hin hojjetan. Waan garii iccitii ni qabatan. Garii ammoo dirratti baasan. Ono biyya guddatti keessa jirra siyaasaan akka itti deemtu ni agarra. Waan ibsa uummataaf godhanii jira. Waan harka lafa jalaatiin dalaganii jira. Maaliif uummata cinaa dhaabbachuu yookaan duuba dhaabbachuu hin dandeenye? Maaliif kuni gaaffiidha. Deebii walumaan eeggannaa ammoo hatattamatti yoo tarkaanfiin kan hin fudhatamne tahee gaaga'imiinsa guddaatu uummata Oromoo Walloorra gahuuf deemaa jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo gootummaa qaba, gootummaa caalaa rabbiin hoggayyuu nama haqaa duuba jira. Hogguu uummanni qe'ee isaanii dhufe hoggayyuu qaanyawanii galan. Kun gootummaa Oromoo agarsiisa. Seenaa dalagan ijoolleen tuni haa galatoomanii ammoo madoo isaanii gargaaruu qabna. Warri du'elleen maatii isaanii hanga dandeenyu cinaa dhaabbachuu qabna. Kara diinagdeetiinis haruma danda'ameen uummata kana bira dhaabbachuu qabna. Dhimmi Finfinneetii fi dhimma Walloo, dhimma magaalaa Dirree Dhawaa, dhimma magaalaa Adaree Biyyoo kun hundinuu dhimma abbaa biyyummaa mirkaneessuuti. Kun hundi keenyaa ni beekna. Ammoo hogguu Finfinneen tuqamtu bakka takka akkasii ol kaanee xiinxalli adda addaa karaa siyaasaatiin aktivistoonni garaagaraatis akka malee waan kanarratti hirmaata waan gaariidha. Dhimmi Finfinnee dhimma keenya akkasumatti dhimma Wallootis akkasii fudhannee dhimma keenya jennee hoggayyuu waanan arku hawaasa keenya keessatti yoo hanga narratti dhuftutti hanga anana tuyxutti hin sossoonuu yookaan hin dubbannuu takkaatu jira. Kun dogongora. Yoo amma kara Booranatti rakkoon uumamte dubbachuu qabna. Maaliif Booranni qaama Oromiyaa keessaati. Akkasumatti lafti feete Oromiyaa keessatti yoo tuqamte dubbachuu danda'uun nurra jira. Waa'ee Finfinnee qofaa miti. Amma namni maaliif aktivistoota tokko tokkos eegaa maaliif miidiyaa Oromoo wanni eeguuf dhagaama waan qabaniif uummanni waan dhaga'uuf mootummaa wajjinis waan hariiroo qabuuf
ummanni maaliif abaluu hin dubbanne maaliif miidiyaan kun waa'ee keenyaa hin dubbanne jaa malee yookaan hammeenyaa fi miti. Waan kana daran sagaleen dhageessifamuu dandahama mootummaa biratti waan ju'u yaada akkas ju'urraa kan ka'ee qeeqni yookaan komiin kun dhihaataa jechuudha. Saniif akkasuma jaarmayoonni siyaasaatilleen jaarmayoonni siyaasaa waa'ee walloo namni dubbatu jiru gaafa Finfinnee irratti dubbii jalqaban gamtaadhaan jaarmayoonni siyaasaa ofkoo abaa'oo atwaa'oo wanni jaarmayoonni siyaasaa hagi jiru walitti dhufee gamtaadhaan labsa baasee jechuudha waa'ee Finfinnee irratti afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis. Yeroo ammatti illee barbaachisaadha. Kun maal agarsiisa tokkummaa keenya diinatti mul'isaa jechuudha. Diinninis akka nun tuffanne godha. Ammaa nu tuffachaa jiranii. Tokkummaa yeroo jennu tokkummaa afaanii qofaa miti. Tokkummaa hojiiti. Tokkummaa dhiigaa mirkaneessuu danda'u nurra jira. Dhiyoon sana waldaa qorannoo Oromoo irratti hirmaannee turre namicha Felix Horn jaanii jira. Human Rights Watch qorataa mirga dhala namaati. East Africa irratti baha Africa irratti mataadha. Waan kana kaaseef maayii irratti haasawa isaati irratti yoo dhageessanillee beeku Oromoon TV kallattiidhaan dabarsaa ture. Addunyaan jaarmayootiin addunyaa Oromoo wajjin dalaguu ni barbaaddi. Ammoo wanni Oromoo sodaattuuf inni haa qabxii kana dhiyeessee qabxiin biraatillee numa jira haa ta'u wanni Oromoo sodaataniif Oromoon hedduudha if keessatti wal nyaatti tokkummaan qabanii. Dhugaadha sabni biraatillee haa wal nyaatu malee kan Oromoo kun hedduudha public tahee ifa tahee jira. Kaniif namni uummata Oromoo wajjin dalaguudhaaf xiqqoo if dhaamutaa. Waan juudha leessee jechuudha. Alagaan akkana namaan jettu xiqqashoo nama saalfachiisa. Saniif if keessa gaddeebinee akkamii tokkummaa nuti qabnu jaalalli nuti waliif qabnu akkamii maalirratti mirkaneessuu dandeenya jennee wal gaafachuu danda'u nurra jira. Saniifuu amma dhimma walloo kanarratti deebi'uudhaaf jaarmayootiin siyaasaatis miidiyaanis aktivistiinis mootummaan naannoo Oromiyaatis warri dhagama qabu kun hundi hanga danda'utti wal marihatee ummataaf ifa godhuu qaba. Diinaafillee ifa godhuu qaba. Kun hundi dhimma teenyaa fi rakkoo teenya ni gargaaraa jechuudha. Dhimmi walloo, dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dhawaa, dhimmi lafa Oromiyaa abbaa biyyummaa mirkaneessuudha. Kanaa ala wanni takka illee hin jirtu. Lola kana ifirraa ittisuu qabna. Gargaarsa hanga dandahametti walis sassaabnee hara diinagdeetiinis hamileenis uummata kana cinaa dhaabbachuu qabna. Saaliyaa wanta kanatti dabalii anillee boodaan itti deebi'a. Okay. Sagaleen dhagahamu maal jechaa turanii akkamiin godhaa barbaadu distract na godhe already beekta. Kun dubbadde hin dhageenyu yoo taate rabbashumatti jira jechuudha. Na dhageessanii ni dhageessanii. Much better. Akka duraan bareedaadha. Okay. Hayyee wantoota hedduu dubbattee jirta waa'ee miidiyaa laalchisee mootummaa laalchisee raabootii laalchisee uummata laalchisee maal godhamuu qaba waan jiru irratti waan baay'ee tuqee jirta tokkummaa keenyas laalchisee dhugaadha dhimma waloorraa yoo jalqabee garaa miidiyaatiin hin jiru. Namni waa dabarsaa hin agarree dhimmi kanarra guddaadha ani rakkoo kanarra guddaan jira jedhee hin yaadu kun immoo hedduu waan nama gaddisiisu jechuu yeroo ammaatti walumaa galatti waan hedduu nama gaddisiisu biyya keessas asiis haa ta'u maaliin arkee kaleessa OBN live dabarsaa ture eessa dhaqee walloo dhaqeeti odaa garaadoo jala taa'ee yeroo duraa keesseetu jira odaansa
manguddoo tokko gaafatti waa'ee odaan kun akkamii maaltu ture maal kana qaba. At the same time namni shorarkaa jira kaan baqachaa jira kaan wanti jira. The media miti ilaa achi erga dhaqe dhimma rakkoo jirtu sanirratti lafa sanirratti xiyyeeffatanii achi jiranii torbaan tokko hogguu achi dhaqanii waa waraaban at least torbaan itti aanu hadabarsa waan dabarsa wanni kun ka'ee galee man turee jira ture like waa'ee galee wannichi turee jira so waan kana faa argita eenyu ija qabu eenyutti fiduufi waa'ee odaa garaa duunutti ummanni dhumaa jira sii galee asirraas miidiyaalee qabnaa hin jiru miidiyaaleen keenya biyyatti galee jira engadda hedduu gammadee ture maaliif kan minisootaa jirullee nuuf deebi'aa jaamee ture OMN hin deebine namilleen hamilee qabaachaa ture yeroo jaruma nafteenyoota kanaatu walitti arrabsaa ture yaadattee ture torbaan laman dabalaa jechuudha haga Oromoo aartii jarri isaatti hin qabnu maal hogguu jennu erga akkas taate miidiyaan keenya kan minisootaan ni deebi'aa jaamee gargaarsillee ol ka'ee ammaas we were happy garuu amma dhabuun hedduudha agarsiisan jechuudha. Wanta walloo yoo fudhate immoo amma qofa miti. Ture inni walloon darbee miidiyaarratti. Maaliif akkasii hin beeku. Wacaa jiraa ja'anii. Okay, mee ol godhee ilaalu sagalee akkanatti ni dhaga'ama. No, right. Amma bareedaadha sirriitti si dhagaa. Ano gamil behat jani sa okay khana wantoota khanarraabe addubaadoo dubbattee royaanatti fakkaata dan sagalee annama agwaanaa kadiiroon dhufuus akkanuma ta'a bilbilli fayyadu ammas akkasuma naan galle okay fitadhu yaada kee يعني خنا برمو يولالي أكو مريفو جنيه تريو وشاجر واي متولورتي يوغا فتن يوتي خاتي بلتو أماراتي إسان غافتا جانيني فدرالاتي كنو أرانتنا كماركتو رواندا قبري أمتي لالو قبري هاريا ساخنتي قطما جرا سو وانتوتا كسو قرأت ولين سيمت وانتوتا أفريكا بلشنا نمني بيو في بلشو نمني سباب لموتا بيوفي أدك أبو دبي أفريكا بلشاجتون دايوان سيتو مجا أبو خانا هميلي ولي خنف وان انتتا لجون إدسن نتباو ما ديمو غاريدا So wantoota akkasiitu jira. Mee ati waan jettu itti dabali Aisha kareechaa jiru. Okay, waan biraa kan inni itti dabaluu barbaadu. Dhiyoon tana ijoolleen gamtaa walloo jettee irratti hojjechaa jirti. Wanni kun adeemsa gaariidha, adeemsa bareedaadha. Itti fufamuu, itti jabeeffamuu qaba. Gamtaan walloo kun haga dandahetti amma rakkoon biraatis kan jirtu beektaa bulchiinsuma naannoo Khamisee keessas amma gaa wayyaata jirti. Duraanillee wanni nu dhibee ummatuma akka xiqqishoo akka OPDOtti yaadu. OPDOon jechuun kiyya OPDO amma tabilisoomte sana osoo hin ta'in OPDO dur nu miidhaa turte jechuudha. OPDOon nu miidhaa turte ammallee ni jirti. Ammallee qulqulleeffamne bulchiinsa Khamisee keessallee waan akkasiitu mul'ataa jira. Sunillee sirreeffamaa dhufaa jira jechuudha. Bulchiinsinis kara uummataa deebi'u jira. Wanni OPDOon tun wallaaltee yoo gaarii hojjatte Oromoon hoggayyuu si duuba jirti. Yoo hamaa hojjatte ammoo maquma kan keetiif seenaa badduu hojjattee jechuudha. So bulchiinsi Khamiseetillee hanga dandahetti uummata cinaa dhaabbachuu danda'u isarra jira.
bulchiinsi kunis gamtaa walloo kana jabeessuu qaba. Bulchiinsi walloo kan godina addaa Oromoo kan jaamu jechuudha. Gamtaa walloo kana jabeessee mana barumsaa yoon tanallee social media irratti daddabarsaa turanii manni barumsaa naannawa magaalaalee walloo keessa jiru hedduudha nama gaddisiisa. Ijoolleedhaaf mana barumsaa sirreessuu waan barbaachisu uummata humneessuudhaaf akka uummanni jabaatu godhuudhaaf bulchiinsaa fi uummata gamtaa walloo jaaraa jiru kana bira jiraa jeetii yaada. Ijoolleen gamtaa walloo jaaraa jirtu Saaliyaatiillee ni beekta, ijoollee ciccimtuudha, ijoollee sabboonoodha. Waan kana hanga danda'ametti Oromoon hundinuu waan kana deeggarsa godhee fi maaliif walloon akkuma nuti beeknu diina sadii jidduu jirti. Diina sadeen kana keessarraayis tokkootu hundarra hamaadha. Kan Oromiyaa guutuu weeraruu barbaadu. Gootummaan yookaan onneen isaan irra qaban duraan hin turre gaafa nuti qeeroon teenya gabbaatee lubbuu isii kannaa turte eessa turtellee hin beeku. Amma immoo qeeroon Oromoo qofa osoo hin ta'in isaanillee bilisoomsite as geesse deebi'anii Oromoo weeraruu fedhan hedduudha nama ajaa'ibsiisa. Haa ta'u uummanni Oromoo seenaattillee aadaafillee nama arjaadha, nama keessummaa isaa keessummachiisuu, nama sirna moggaafannaa fi sirna guddifannaa qabu. Sabaa sablammootii hoggayyuu ifitti qaba Oromoon akka aadaatii fi akka seenaatti. Saniif lolli amma deemaa jirullee lola eenyummaa haa ta'u malee karaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi uummata amma jaarmaya haaraa biyya seene kana irraa jalqabamee jechuudha. Saniif gamtaan walloo kun akka jirutti jabeeffamee tooftaadhaan dirqama taabee taaguu namni qe'ee dhufeef irraa ittisuun dirqama taha hanga danda'ametti nagaan furuutu irra bareedaadha. Dhugaa abbootii gadaatii fi manguddoonni jirti, hayyoonni sheekoleen abbootiin amantii ni jiranii wal jaaranii jiranii hoggayyuu araara buusuudhaaf isaan qophiidha. Ammallee itti jiranii araarallee kanuma buusaa jiranii uummanni didee itti deemaa jira. Dirqama tahaa jechuudha qeeroon ifirraa ittisuudhaaf haa galatooman. Lafa ifiit irratti duu jechuun akka amantii keenyatti illee nama jannataati, nama haqaa ifirratti falmate jechuudha. Saniifuu Oromoon waan kana cinaa dhaabbattee jajjabeessuu qabdi. Nuti warri biyya alaa maal godhuu dandeenya, warri biyya keessaatis maal godhuu dandeenya waan jiru irratti diinagdeedhaan gargaaruudha. Uummata madoo kana hanga dandeenyutti akkuma beektan jireenyi biyyaatilleen xiqqoo diinagdee kana si gaafata. Wal'aansa gahaa, wal'aansa bareedaa argachuudhaaf ijoolleen tun hegeree Oromiyaati. Saniif amma hanga dandeenyatti wal'aannachuu qabna. Hamileedhaan cinaa dhaabbachuudha. Akkuma amma godhaa jirru social media irratti sagalee ta'uudhaaf waa'ee isaanii dubbachuu. Hawaasni Oromoo dhugatti galata guddaa qaba. Akkanatti wal cinaa dhaabbachuun seenaafillee gaariidha. Haa ta'u miidiyaan Oromoo akkuma Saaliyaan jette xiqqoo nama gaddisiisa. Yeroo ammatti miidiyaan Oromoon qabdu tan ittiin boonnu tan seenallee qabdu hedduu jira. Hanga danda'ametti guyyaa tokko qofa gabaasuu osoo hin tahin akkuma xiinxalli waa'ee Finfinnee irratti hannamu kanatti xiinxalli lafa Oromiyaa hundarratti kan diinaan nurraa fudhatame akkamittiin deebi'amuu danda'ama, tooftaa akkamiitu jira, maaltu hojjetamaa jira. Wanni takka kaniin an dhaamuu fedhu waca naftanyaatiif waca amaarrii miidiyaa isaaniirratti wacuuf irra kaa'achuu hin qabnu. Maaliif? Wanni kun maaliif hin jaabeetaa? Oromoon takkaa haqa namaa saamuudhaaf miti wanni isiin dubbattuuf. Haqa ifii dubbatti. Takkaa abaluu akkasi, sabni kun akkasii hin jettu. Aktivistoota keenyas ta'ee, miidiyaa keenyas ta'ee takkaa saba biraa tuqanii ani hin dhageenye takkaa isaanii saba biraa tuqu. Wanni isaan dubbatan takkittiin haqa Oromoo dubbatan. Nuti Oromoon akkana miidhama akkanaa qabna. Amma immoo akkana jirra ja'anii waa'ee kanaa dubbatan. Waa'een kun maaliif saba biraa aarsuu qaba? An akka keessa saba biraa aarsuun qabu keessaafuu saba waliin beeynu kan amma nu weeraruu barbaadu kana aarsuu hin qabu. Oromoon waanuma ifiitirraa dubbachaa jirti.
Finfinneen teenya, lafti walloo teenya, magaalaan dirree dhawaa teenya, magaalaan kun keenya waan ju'urra qofa dubbachaa jirra malee nagayaan nagayaan jiraachaa jiranii maaliif dubbii barbaadanii naan galle. Jarmeenii amma Amaaraa kun haariya seenee biyya weeraraa jiru kun waajjira biyya Oromiyaa keessatti banachuu jira. Biyya isaa minority itti ta'an keessatti minority jennaan warra hin jirre saba xixiqqaa magaalaa baadiyyaa teenya inumaa hin jiran magaalaalee Oromiyaa gurguddoo faa keessa jiran san keessatti waajjira nagayaan banachaa jiran. Uummanni Oromoo hangas takka uummata nagaya jaalatu, uummata araara jaalatu, uummata kabajaa saba biraatiifillee mirga saba biraatiifillee qabu. Maaliif ammoo sabni biraa kabajaa akkasii nuuf kennuu dadhabeen gaafiidha. Saba guddallee taanu nuti saba biraa hin miinu. Maaliif ammoo sabni biraa qe'ee teenyatti dhufee qe'ee teenyarraa nu buqqisuu barbaada. Lolli daangaa kun yeroo dheeraadhaaf deemaa jira. Karaa bahaatiinis, kibbaanis, kibba bahaatiinis, dhihaanis, kaabaanis. Kun maaliif tahe sabni hedduutu nu keessa qubata. Nagayaan nu keessa jiraatanii. Maaliif ammoo miliyoonaan Oromoo buqqisuun barbaachise. Kun gaafii mootummaa bira jiru. Akkuma jette egaa sobaan hamileedhaan wanni wal cinaa dhaabbachuu osoo hin tahin gabbahanii dubbachuu danda'u isaanirra jira. Hatattamaan lola deemaa jiru dhaabuu qaban. Lola deemu jiru kana gabbahanii dhaabuu qaban. Raayyaa ittisa biyyaa erga reefullee dubbadhe haa galatooman tarkaanfii tokko ammoo gahaa miti. Uummata weeraraa jiru kana nama baasuu qaban. Amma gaafa waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa keessa jiran ja'aniiti karaa xayyaaraatiin fi karaa biraatiinis akka waraanni kun hin sossoone irratti daddaffitti tarkaanfii fudhachaa turan. Hayyee Oromoo irrattuu tarkaanfii akkasii fudhatame maaliif alaga irratti tarkaanfiin fudhatamuu hin dandahamne? Jarmeenii kun dhengadda labsa baasaniiti wanna miidiyaa irratti bahaniiti BBC irratti abaa'utu nu weeraraa jira, abaa'uu sirraa ittisaa jirraa jaan. Kun olola guddaadha. Kijiba. Yoo fakkeenyaaf abaa'uun achi keessa jiraatteewu rakkina maal qaba? Isaanuu achi jiranii? Jarmeenii kunuu achi jira? Yoo abaa'uun achi jiraattee dhaabni fedhee achi jiraate maal rakkina qaba? Eega nagayaan hundinuu tasgabbiidhaan sossoona ja'an maal rakkina qaba? Ka dhufanii abaluu ofirraa ittisna ja'aniif. Yoo amma dhaabni san dhufee nutilleen abaluu ofirraa ittisna lola banuu qabna ja'an kuni gaaga'amiinsa guddaadha moo guddaa miti? Saniif mootummaan naannoo Amaaraatii fi Jarmeenii haareenyi kun IBN or whatever kan ja'amu kun olola akkanaa dhiisee uummata nagayaa weeraruu dhiisuu qaba. Mootummalleen tarkaanfii irra fudhachuu qaba. Tarkaanfii hatattamaa. Walirratti Oromoon walirratti goota ta'uu osoo hin tahin Jarmeenii siyaasaa cuftinuu jechuudha. Walitti wacuu ni dandeessi. Ammoo alagatti wacuu hin dandeessu. Maaliif kuni? Walirratti goota ta'uun, jeena ta'uun kun it's very sad, nama gaddisiisa. Alagarratti diina haa ta'an, alagarratti goota haa ta'anu. Alagarratti alagaa ofirraa haa ittisnu. Diina adawwii ofirraa haa cabsinu. Maaliif akkas godhuu hin dandeenye? Saniif gamtaan jaarmoota siyaasaa akkuma dhiyoon tana waa'ee Finfinnee irratti dubbatan san yoo walitti dhufanii jaarmoota siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban. Kaan Itoophiyaa jaalata, kaan Oromiyaa jaalata. Hayyee namuutu mirga ifii walii kabajuu danda'u irra jira. Ammoo waan irratti waliin dhabne fa'aa jira. Lafa Oromiyaa irratti waliin dhaban, magaalaalee Oromiyaa irratti waliin dhaban, qabeenya Oromiyaa irratti waliin dhaban. Waan akkanaafa irratti ibsa baasuu qaban. Ibsa baasanii adawwillee nurraa cabsuu qaban. Diinnis nurraa gattaa'a. Gaafa akkasitti waa'ee Finfinnee irratti gamtaadhaan ibsa dabarsan hogganoonni siyaasaa keenyaa hangam takka uummanni Amaaraa kun wacaa ture miidiyaa isaaniitirraa. So
dhimma walloo kanarratti illee akkas godhuun nurra jira. Isaaniin nu aaraa fi miti haqa keenya irra falmachaa jirran nuti Gondar yookaan Goojjam irratti falmachaa jiru san lafa isaaniiti kabajuu qabnaaf mirga isaaniiti. Isaanis akkasumatti walloo fi Finfinnee fi magaalaa fi kutaalee Oromiyaa kabajuu danda'u nurra jira. Akka dhiyoon tana namaatu je'ee miidiyaa irratti hin arkee warra waliin bullaa fi balleessinee bullaatu wal mormaa jira. Oromoo waliin bullaa jetti nagayaan. Isaan ammoo balleessineeti Oromoo matanaa balleessinee Oromos balleessinee Itoophiyaadhaan bullaa ja'an. Gaafa TPLF jirtumaa akkanan godhatin. Dr. Abiy fi Dr. Lammalleen dhugaadha hogganoota nuti qabnu hogganoota ciccimaa nuti qabnu ammoo akka sadarkaa kana gahan warra qooda qabu. Warra qooda qabu akka isaan sadarkaa kana gahanii waa'ee isaanii faarsaa suusiidhaa maareedhaa waan isaan dhaga'uu fadhan kana itti qara'anii khutbaa itti qara'aniiti sadarkaa kana akka isaan gahan godhanii jechuudha. Ammoo ammallee aangoon harka isaanii jirti akka isaan sadarkaa kanarraa gad deebi'anii nagayaan wajjin jiraatan tasgabbiidhaan akka lola kanallee nurraa dhaaban harka isaanii jirti. Haasawallee dhiifama dheereesse kanumarratti hin dhaabaa haga dandeenyutti diinagdeedhaa fi hamileedhaan wal jajjabeessuu qabna. Oromoon hundi wal cinaa akka dhaabbattu kabajaadhaan akkasumas galatallee wal biraa qabna. Sanumaan dhaammachuu barbaada Saaliyaa ofii dhiifama. Maaliif rakkoo dhugaadha. Oromoon amma ijoollee nuti Oromoonni mootummaan argaa jira garuu immoo akka nuuf diinagdeedhaan kanaaf lafa ko tara tana sagaleen xiqqishanii mummuramte Saaliyaallee wanni jette waa'ee diinagdeetii gargaarsi guddaan amma yeroo ammatti barbaachifamu ijoollee naannoo san jirtuuf gargaarsa diinagdeetii maaliif madoo tana wal aannachuudhaaf maaliif ijoolleen kanuma ummata ifirraa dhooytee wanni jette isaanilleen warri miidhamanii jiru. Saniif warra kana bira akkamitti dhaabbannaa diinagdeedhaan hanga dandahamu Oromoon duraanuu arjaa dhagaa guruppii adda addaatu banamaa jira. Desaaliyaalleen booda Feesbuukii irratti ni maxxansiti. Anilleen akkasumas sheer nan godha. Wanni jiru haga dandahamutti wal cinaa dhaabbannee diinagdeedhaan ijoollee tana wal aannachuudha. Haga dandahametti please wal cinaa dhaabbadhaa. Wanni ijoolleelleen dhaammattu kana Saaliyaalleen ijoollee tana just arraa'u reefumaan tanaa wal dubbisanii turanii nutilleen wal quba qabnaa. Saniif wanni isaan dhaammatan diinagdeedhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Waan dandahamuun akka nu quba qabaattanii nu hordofaa. Nu to'adhaa isiniin jaanii isiniin dhaammatanii uummata Oromoo bal'aa karaa Su'uuditti illee waltajjii guddaa qopheessaa jiranii akka gargaarsi bu'u
خرا نورز أمريكا خانت اللي خرا عدي سالياتي في خرا خينيان اللين وان دندهمو وري أكا والبينو تلي وري واي غرغاسا خنا وران جارميوتا لما جرا خنين أنكوبا قبو ورا والو أكا غاريتي خان هردوفي إلى أمت اللي غرغارا جرو جارميا مجات ولما سلف حب أسوسيشن قالت غرغودا إسان براك أباني أكاسومس توم سبحا أوروميا جانيني أسمقالا لكو خنا جراتني ورا مرة هدو كاماني اللي لكي دعوته جري لتشوفن إرقمتوتا إساني إرقاني كافا أوروميا دكان كامان دكاني ومتا بوكا اللي نانو سنتي لالاني غرغارس اللي ورا أما اللي قد آجرانيف سو قالتهم يجتشو بربانان إسان أما اللي ورا هردوفا جرو سو خرا إساني تين اللي يو غرغارس خدنو بربادن أكوما كا ولد دياتني وليهما خرا أونلايني تين اللي حالاني متجيسنا سو خانو معك كوبا قباتني عد سالي أواني دبل تجرا أتيو يو نمت اوكي اني غرخيان وانا وايد دبدر لايف دون بابو سو ارجع قالت مثالي انا افيرو خيتي فيه يادا جرواي ولوتي في دم لفا أوروميا قوتمتو لالجيسي مرقا بابي يوما مركنيسو دندونو رجرا لفا أورومو لفتي برايو خنديدو تهي خين يجنين وتقامو قبا حاجة دندنيو ساقلي وليتو قمنا خنوان مايي إر ديبي جتشو بربادو جارميوتين سياساتي في ميديالين خينيا أكتيفستوني خينيا هوغنوني سياسة موتومان نانو أوروميا warri nuti qabnu waan kana hatattamaatti akka emergency fudhatee akka lubbuun biraa hin dabarretti waan kana furmaata akka itti laatu kabajaadhaan gaafanna so hanga danda'amutti kanumani to'anna diinagdeedhaan akka wal cinaa dhaabbannu hamileedhaan ijoollee tana cinaa akka dhaabbannu jaa mee saalee sagalee ta'e try godhime Okay, yeah. Waan kanarratti naaf atilleen waa'ee kanaa hedduu maqaa dho'inee jirra. Mootummaa naannoo Oromiyaa marra hedduudha itti dhaqan ijoolleen beektaa adde Xayyibaa itti aantuu pirezidentii Lammaa Magarsaatiillee dubbisanii turanii ammoo deebiin isii waan kun nu laalchisu mootummaa naannoo Amaaraa dhaqaa jetteeni jechuudha. Ijoolleen san wallaaltee miti kan isaan bira dhufte. Akka mootummaa naannoo Amaaraa jala jiranillee godina addaa saba Oromoo ja'amanillee ni beekan. San osoo beekaniiti gara mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqan. Haa ta'u isin akkas jechuun hedduudha itti dhaga'ame. Haa ta'u waan isin jette san lafan keenyu ja'aniillee dhaqanii eegumsaa fi barbaachisaa ta'uu hin arganne. Sadiif furmaanni jiru ammallee maali ijoolleen waa lama jette. Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsaan mootummaa naannoo Oromiyaa jala deebi'uu barbaadan. Lammaffaan ammoo yoo san dadhabame mootummaan naannoo Oromiyaa san godhuu hin barbaanne zoonii addaa taanee jiraannaa. Zoonii addaa Oromoo Walloo jennee jiraannaa waan ja'anii jechuudha. Qeeroon hundinuu yaada kana qabdii jechuudha. Ana akka nama tokkotti mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti yoo galannan fedha. Ammoo yoo haalli hin aanjawin maal godhuu danda'an. Ijoollee waan godhuu dandeessu hin jiru. Waa'ee uummanni naannawa sanii kan
naannawa Finfinneetii fi Adaamaa jiran waan kana gamtaadhaan irratti silaa ijoollee kana deeggarsa ta'anii fi tumsa ta'anii fi irratti hojjetanii walgahii isaan dhaqan irratti illee hirmaatanii hoo barbaachisaa ta'ellee Oromiyaa waan kana akkamitti asiin sossoonuu ja'anii kara nagayaatiin hiriira tahuu yoo barbaachisaa ta'e hiriira bahuu yoo barbaachisaa ta'e hunuma waajjira san dura taa'anii sharaa hidhatanii hin sossoonuu hanga deebii kana argannutti ja'anii consistently tartiibaan osoo guyyaa tokko qofa hin tahin guyyaa dheeraaf wal jala yoo itti fufan dhimma kanarratti deebii argachuu furmaata argachuu ni danda'an jeetii yaada. Ijoolleen kana nu dhaamaa jette warra naannawa san jirtutti warri biraatillee kan qaamaan dhufee hirmaachuu irra danda'u gaariidha. So waan kana akka quba qabaatanii mootummaa naannoo Oromiyaatti irrattillee dhiibbaa gootanii waa'ee kun furmaata argachuu qabaa. Wacaa nama biraa saba biraa osoo hin tahin waan haqa keessanirra falmachaa jirtaniiti dhiibbaa irratti godhanii mootummaan naannoo Oromiyaa akka hatattamatti furmaata kanaaf waan kana furmaata kennuu danda'uuf akka godhannutti dhaammatanii gamtaadhaan hojjechuun hedduu gaariidha. Ijoolleen Oromoo Walloo gamtaa uummachaa jirti. Akka gaariitti wal quba qabdi ijoolleen aanarraa hanga aanatti gandarraa hanga gandatti naannawa sanitti. So qeyroo aanatti ijaarratanii jiranii qeyroon tun representativii qabdi bakka bu'aa qabdi kanaa dhufee gamtaa uumaa. Gamtaa kanaatiitu dhufee marraa meeqa hayyoota isaanii wajjin mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisna ja'anii milkaa'uu hin dandeenye fuulduraaf yoo rabbi jedhe inshaallah akka milkaa'an hawwiidha qabna. So warri naannawa bulchiinsa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa bira jirtan akka waan kanarratti qaamaan hirmaattan kabajaan isin gaafannaa dhaamsa kana isiniif dabarsina. Okay, ni jirtaa? Hello. Aisha. Hello. What ajaiba. Aisha ni shukut. Deebina bo. My goodness.